Dhaggeeffatoota, kun Rift Valley Entertainmentiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu sagantaa jechaa fi jechamoota Oromoo Arsiiti. Yeroo darbe jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii fi dhiiga kutaa sadaffaa waliin ilaallee ture. Har'a immoo Arsii fi funyaan kutaa tokkoffaa waliin ilaalla. Abdii muraatini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Abdii muraatini jabaadhu barsiisa galanni kendumu seenaa keessi boonsa. Jechaa fi jechamoota Oromoo Arsii fi funyaan kutaa tokkoffaa. Arsii biratti akkana jennaan akkas jechuudha. Arsii biratti funyaan hin qabu jennaan funyaan hin qabu jennaan fedhii foonii hin qabu yookiin ammoo fedhii dubartii hin qabu jechuudha. Arsii biratti funyaan dhaabe jennaan funyaan dhaabe jennaan mufate yookiin ammoo aaree jechuudha. Arsii biratti funyaan gabaabbata jennaan funyaan gabaabbata jennaan dafee aara yookiin ammoo dafee mufata jechuudha. Har'aaf asumarratti dhaabna. Yeroo biraa Arsii fi funyaan kutaa lammaffaadhaan walitti deebina. Fayyaa nuuf ta'a. Anumaan Waayyuuti.